Ashama akkam jirtu obboleewwan koo nageenya gooftaa isin yaa baay'atu ani jira obboleettiin keessan galata gooftaa baga jiraattani baga har'a keessan isinin jaaladha bakka isinin jaaladha maa isin jaaladha sheemiin qabu jaalalli cubbuun qabu isinin jaaladha isinin kabaja lafa jirtan hunduma keessan wajjin gooftaan keessan uumaan keessan haa ta'u baga jiraatta isinin jecha asumarraan akkuma beekamoo ta'e laayikiin nu tuqa warreen viidiyoo keenya daawwatta warreen haaddisii dhuftan immoo maatii nu ta'a. Kuma sinitti lakkaa'u anis maatii sinii ta'an jira keessaan ilaalee jalaan ilaalee kun YouTube eenyuuti kun eenyuun kun koomentii irratti ebaluu eenyuun nan argee jedhee laayikii tuqee nan dhaqaa subscribe gochaan jira anis isiniin jaaladha obboleewwan koo baga jiraattanii arrammoo gammadi na godha silaa wanti la akkasuma na godha sammuu guyyaa lama wayii sadii wayii erga aannan hojiidhaa galtee immoo kaasee na gammachiisa waan biraafis miti. Yeroo akkana isin jedhu akkamitti na gammachiisa malee aannan dhimma mataa ofiishiitii fi hojjetatti malee anaaf miti yoo akkana isin jedhu aannaa kwaamachuu osoo hin taane akkamitti na gammachiisa yookaan guyyaa lama sadan kana keessatti jechuu kooti malee waan biraaf miti galanni gooftaaf haa ta'u fayyaa kootti deebi'aan jira waaqayyoof haa galatu dhukkuba santummoo xiqqoo ishii sammuuna kana na sossodaachisee maal jedhee jennaani maquma waaqayyootiin jedhee zayitii dibataas illee itti dibadha. Maal jedhee waaqayyo alfaatu har'ammoo erga ganama nagaan qaba isuma malee namni yeroo xaxaragatee hasba'u noormaali nama bichaan seenaa miidhama baay'ee qaba dhukkuba baay'ee aarii baay'ee dadhabbii baay'ee qaba garuu isuma keessa darbee immoo namni yeroo tokko fuula ofii xaragatee akka naa ba'u nama fakkaata sinin jaalladha anis homaa miti hunduun darba an obboleettiin keessanii har'ammoo eessa dhaquuf shaashii akka mammaatti dhadhee kee laata yaadatta warree shaarbii kana yaadattanistii warreen gurdii an uffadhu kana faa yaadattan gurdii bara 2006 bite gurdii kana dhugaa waaqayyo uffanni kun immoo bara 2010 shurraabiin kun shaashiin kun illee akkasuma 2006 bitan obboleessa koo irratti dhaladheetu naa bite inni narratti dhalate inni ani irratti dhaladhe kashalapooftee ishiin iddoo ishiin jirtu dhiiradha ishee jechuu koof sooriin sin hin jira gaaf tokkoon seenaa isaa sinitti hima bakka inni jiru garuu haati kootti dadhabdee barsiifteetti tarii obboleessa akkanaa qabaachuu dandeessu isinis yeroo biraan wajjin haasofna baay'attanii dhalattanii osoo hin taane nama sammuusaa qajeelee gaarii yaadu haadha ofiif obbolaa ofiif fira ofiif nama gaarii yaadu nama lama waaqayyo ilmoo obboleewwan lama sin haa kennu baay'attanii nama 10 waan ta'e taatanii dhalattanii amma naannoo 14 waan ta'edhaan baay'attanii dhalattanii faayidaa hin qabu. Waa'ee isaa sirriitti mukoomite obboleessa koo qixxisuu kun naabitee anarratti kan dhalateetu isiniin jechuuf ani kan annaa sana kaleessan argee uffata kee dhugaa waaqa uffata gaddiige eessa dhaquu kan akkanatti dadhee kee laata mee gammataame ayyaana waggaatu jira masqalatu jira maal eenyuun sarpiraasii gochuudhaaf dhaqii naga dheedhee erguuf laata moo isinuma wajjin haasa'uuf fadhee dhufe moo gabaa deemuuf laata akkanatti uffadhee gurra kootti bokkaan roobuuf akkanatti qorrine shaffanadhee maal lagaduu deemuuf ni laata gammattuu dandeessanii ishi hin gammattu moo aniyyuu yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqayyo isinitti hima isa anaa ta'u miti isa namaa ta'utu na gammachiisa maal akka ta'e wallaale waan ta'e beeku keessa koo akkanatti taana jedha yeroo waa namaa ta'u nan gammada yeroo tokko dubartii tokkotu jirti yeroo 2012 naannaa nuti gallu qaalitti yeroo sabaatti galla yeroo sana citaa antini marga ganamas galgalas marguma haamtee gurgurti kiraayee mana namaa jirti immoo dhirsa qabdi daa'ima qabdi ani immoo barandaa namaatti mana antini kireesseen barandaa kireesseen baay'ee miti birrii 200 kireessee dinnicha affeellii bunallee dinnicha madabuullee achitti hojjedha yeroo sana goorosorii wayii jirti achi keessa immoo soorsaan manuma bukkeetti mana rifeensaa hojjeta innas soorsaan fireeshiidha namni itti naqu baay'ina achumaan garana nyaatti yeroo hundumaa bakka waan daalachuuftu hinumaa naa gadi daalachuuftu duutu tokko jaarsi ishee akkasuma laabbaa dhugaa waaqaa isinitti magarana nyaata soba miti anochumaan taasilaa achumaan soorsaa maaloo mataa isaa muriif himeen jedhaan garana ammeessa ituma akkana jedhu achin jira hin deemne yeroo sana ala akka carraa ta'ee mana argatan jarri sun mana kondomneemii jedhan kana jalasaa argatan Zero masabatti san keessa gara olisaatti argatanii gara kattiin gabaa ol baanu qaalitti ol baanutti jechuudha qaalitti mannaaraatti ol baanutti yoo gaafa nargeechi keessatti ishee argee jedhu nan gammade miti ishee hammadhe dhugaa Kiristoos isinitti masinin sobu
akkatti natti tolee na boochisi gaafa sana jechuudha. Hin gammaddeshiinis ani waan biraa miti baguma mana kiraayii sana keessaa baatee hin jedhee citaa marga baattee gurgurtu iyyuu rakkoo qabu daabboo ittiin bittee naa sana daabboon koo birrii 2 shilingiidha isaarra birrii 11 ta'e 12 daabboo dheeraan iyyuu dhugaa siniin jedha. Ijoollee isheetii hin bushatte ittiin margas baattu innis marga haamee gurguramoo as hin garramu isa lafatti manatti rafarrafatan kan maaliif isiniin jedhee beektuu amma haasaa koo isiniin gabaabsa isinitti dheeressu yeroo wanni takka namaa ta'u onneedhuma koo guutuu keessa dhaata maal akka ta'e hin beeku na dhaata onnee koo dhugaa waaqayyo isinitti hima maal akka ta'e wallaalannuma koo keessa dhaata isiniin jedha nan gammada ammas immoo mucayyoo tokko haadha koo dhaqi sarpiraayisii naa godhi nan jaalladha nan sassataa haati koo baay'ee nama karoorallee qabdi ture waaqayyo ishee eebbisu fuulduratti karoora waan guddaa gochuufiif karoora qabdi ture isumayyuu isa hungootee muddamteeti isaa asitti akka haadha kootii waan akkanaa godhi waan akkanaa godhi sarpiraayisii naa godhi haadha koo nan jaalladha nan kabajaa haati koo biyya lafaa kanarra takkittiidha malee lama miti kanaaf iyyuu garaa koo na hammeessiti abjuudhaan illee waa'ee ishii yaada jettee kaleessa galgalaa ammoo makaatee kalee guyyaa ammoo kaatee ammoo birrii wayii ergite haadha ishii sana maal bituun dhaqa laata mee gammataa maal bituu dhaqa nama takka fuula argee hin beekne yoo fedha waaqayyo ta'e nan dhaqa yoo fedha waaqayyo ta'uu baate immoo soorsaatu dhaqa viidiyoo isinii waraaba dhaqee garuu maal akka bituu dhaqu warqiidha laata birrii mormaati laata qamsii abishaadha laata moo maanni laata moo maal bituu dhaqame moo mee asbeesaa awwaan mana keessaati laata mee gammataa waan laphee keessaa dhadhaataa gammachuu gabee dhugaa waaqayyo maaliifi bakka foonaadha godhiraachi kiristoosii baay'een gammadara waan takka namaa ta'u waan akka ta'e hin beeku keessumaa yeroo haadha ofiitiif waaqu haadha ofiitii yeroo waaqu waa jedhitti moo ituu suursaa jiru waliin bariin finfinnee kan ga'een ture duraan biizaa eeggachuudhaan obboleessa tokkitti maqaaf obboleessa karaa abbaa tokko wajjin ladhe tokko isa bira taa'u dhufe yeroo biraan sinitti hima baay'isee hinaasoo xiqqoo ishee sinitti hima haadha kootii waggaa masqala kanatti jechuudha waggaa 7 masqala kana wambarii laaskitii waan guddaa godheen asii bitee haadha kootii geessuudhaaf jedhee akkamitti akkan hojjedhee wannicha fide yeroo biraan sinitti hima qanii ji'a 3 masqalli dhufuuf ji'a 3 haftee laphee keessa dhaata qaniinaan ga'u irrafu qaniinaan ga'u laphee keessa dhaata birriin hanqatee jennaani yeroo biraan sinitti hima rakkoo hin qabu birriin hanqatee jennaani boqqolloo asheetii karaarra taa'ee waaddee jechuudha as keessatti birrii 8 gurguree birrii 5 hanqannaan wambarii laaskitii firee 15 asii bitee haadha kootiif biyyatti geesse waggaa 7 har'a wambarii laaskitii hirkoo qabu kana 15 xarapheessaa isaa 3 baana haadha ofiitii waan ta'u nama gammachiisa yeroo biraan haasaa isinitti ni mu'ama waaqayyo sana eebbisu na of kalchaa waan hin taane keessa hon gaggalee ani yaada obboleettiin kun haadha ishii gammachiisuu kaateef hin gammadee dhufe garuu achumaan natti yaadatame kanaaf malee waan biraa fi miti siniin jaalladhaa ilaafii waan bituu dhaqu gammataa viidiyoo kana amma sinii gadhiisoo gooftaan jedhee ani moonii koo fudhadhee ila eessan immoo dhaqa qaallitti naqa qaallitti ramoo eessan naqa haqaaqii qaallitti dhaqeetan bitaa waan bite sana viidiyoo siniif waraabaa sinitti agarsiisa achuma keessatti yoo sagaleen muuziqaa naannaa sana hin jiru ta'e suuqii annaqu sana muuziqaan hin jijjiiroo ta'e na waraaba yoo muuziqaan jira ta'e immoo yuutuubii warra qabdan hin beektu yuutuubiidhaaf sirrii naan dhufu waan ta'eef hin waraabu dhugaasaa utuu birrii takkitti hin daballe utuu sin hin somne bitee galeen soorsaa biratti achumatti jechuudha qaallitti waraabeen waan isaa achumatti soorsaa ashaksiisee sinitti agarsiisa yoo muuziqaan bukkee suuqii sanaa hin jiru ta'e kana waadaa sinii galeen deemaa ilaafii sun hin jaalladha waan amma kana wajjin turtaniif waaqayyo sana kabajuu ayyaana gaarii sinii haa ta'u lafa jirtanitti ciao